humnoonni galaanaa eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan tarkaanfii jabaa fi addunyaa naasisee fudhatanii jiru. Dooniiwwan daldalaa gurguddoo lama bishaan Hulaa Hormuz keessaa qaxxaamuruuf osoo yaalanii booji'anii gara qarqara bishaan Iraanitti dirqamaan geessuun to'annaa jala oolchanii jiru. Gama kaaniin Iraan dooniiwwan Hulaa Hormuz qaxxaamuran irraa Gibira Darbiinsaa guuruu eegaluu ishee fi kaffaltiin inni jalqabaa qabatamaan baankii biyyaalessaa Iraan keessatti galee ta'uusaa mirkanaa'ee jira. Iraan keebilii Intarneetii galaana jala Hulaa Hormuz jala darban Kutuuf dandeettii akka qabdu himtee jirti. Taatee Ameerikaa rifaasisee kana bal'inaan qabannee jirra. Waraanni guraandhala 28 eegalee bishaan doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu itti dhangalee dhugumatti Iraaniin harka kutee jira gaaffii jedhuuf gaazexaan Israa'el Times of Israa'el fi meediyaan Ameerikaa CBS News ragaa basaasaa waraanaa waabeeffachuun dhugaadhaaf dhiphina hooggantoota waraanaa warra dhiyaa saaxilanii jiru bal'ina isaa qabannee jirra. Abbanni basaasaa Israa'el inni beekamaan Neetizeefnet dhugaadhaan Telaaviivin hirriba dhorkuun ifatti saaxilee jira. Baha Giddu-galeessaa inni waggoota dheeraaf ajajaaf hirkattummaa Ameerikaa jala ture. Har'a hidhaa sibiilaa sana kutuun gamtaa waraanaa Afran isa hunda caalaa sodaachisaa fi jabaatee ijaarrachaa jira. Gamtaan kun utubaawwan gurguddoo Afran Saudi Arabiyaa, Masrii, Turkii fi Paakistaan of keessatti hammatee jira. Iccitii kana yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News'dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Leensi galaanaa Arabaa fi Hulaa Hormuz inni kanaan dura dhiigaa dinagdee addunyaa nagaan oofaa ture har'a guutummaatti dirree adamoo fi kiyyootti jijjiiramee jira. Osoo Ameerikaan uggura galaanaa guutuu Iraan irratti labsite dooniin tokkollee Iraan irraa hin ba'u hin seenus jechuun of tuulummaan adataa jirtu. Teheraan deebii bakakkaa kan madaallii waraanaa kanaa ofirraa garagalchuun dirree galaanichaatti agarsiiftee jirti. Iraan doonii diinaa eeguu dhiistee ofii isheetti adamoo doonii eegaltee jirti. Humnoonni galaanaa eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan tarkaanfii jabaa fi addunyaa rifaasisee fudhatanii jiru. Dooniiwwan daldalaa gurguddoo lama kanneen MSC Franciscaa fi Epaminondas jedhaman bishaan Hulaa Hormuz keessaa qaxxaamuruuf osoo yaalanii humnoota Iraaniin qabamanii gara qarqara bishaan Iraanitti dirqamaan akka oofaman ta'ee jira. Iraan tarkaanfii kanaan sababa lama dhiyeessitee jirti. Dooniiwwan kun eeyyama seeraa malee daangaa keenya seenan akkasumas sirna qajeelchaa yookaan raadarii isaanii cufanii dhoksaatti darbuuf yaalan jetti. Dabalataanis dooniin isheen duraa Israa'el wajjin hidhata dhokataa qabdi jedhamuun shakkamee jira. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan ifatti labsii baasaniin nageenyi Hulaa Hormuz sarara diimaa keenyaa namni nu gowwomsee as keessa darbuuf yaalu ni adabama. Garuu dambaleen waraanaa kun qabuu fi booji'uu qofarratti hin dhaabbanne garaa ibiddaatti ce'aa jira. Abbanni oduu Iraan Faarsam iccitii sodaachisaa biraa saaxilee jira. Dooniin daldalaa alaabaa Giriik qabattee deemtu isheen Yuufooriyaa jedhamtu akkuma bishaanichaa seenteen haleellaa humnoota Iraaniif saaxilamtee jirti. Haleellaa kanaan sochii ishee dhaabuun qarqara Iraanitti harka kennachuuf dirqamtee jirti. Kana qofas miti miidiyaaleen Iraan dooniin sadaffaanis Hulaa Hormuz keessatti rukutamuu ishee gabaasanii jiru. Iraan bishaanicha keessatti doonii waraanaas haa ta'u kan daldalaa eeyyama isheen ala socho'u hundaaf galaanaa awwaalaa qopheessitee jirti. Dhiphina fenaasuun kun Washington FM London keessatti dhiphina guddaa uumee jira. Abbanni hojiiwwan daldalaa galaanaa Biriteen inni sochii dooniiwwanii addunyaaf gabaasu dhugaadhaa kana amanuuf dirqamee jira. Akka dhaabbatichi jedhetti guyyaa har'aa qofaam dooniiwwan fe'umsaa yoo xiqqaate 3 ta'an naannoo Hormuzitti rukutamanii jiru yookaan dhukaasni itti banamee jira. Kunis Hulaa Hormuz guutummaatti to'annoo Iraan jala galuu isaa fi dooniiwwan warra dhiyaa naannicha keessatti wabii nageenyaa akka hin qabne ifa godhee jira. Tarkaanfiin Iraan fudhatte kun ergaa ji'oopolitiksii jabaa dabarsa. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti uggura galaanaa yeroo labsu Iraanin bishaan irraa ni dugugna jedhee ture. Garuu Iraan gootummaa fi obsaa tarsiimawaatiin uggura Ameerikaa sana guutummaatti fashaleessitee jirti. Ameerikaan dooniiwwan kiyya bishaan irraa dhorkuu yoo feete anis dooniiwwan addunyaa keessattuu kanneen warra dhiyaa Hulaa Hormuz irraa kuteen booji'e jechuun madaallii waraanaa of harkatti deebifattee jirti. Ameerikaan doonii waraanaa guddaa fiddee bishaanicharraa dhaabbachuu dandeessi.
garuu Iraan gooftummaa Hulaa Hormuz kanaam gochaan mirkaneessitee jirti. Ittaanaan afyaa'ii paarlaamaa Iraan Ahmed Rizaam Haji Baabayin dhugaa addunyaa raasee tokko labsee jira. Seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif Iraan dooniiwwan Hulaa Hormuz qaxxaamuran irraa Gibira Darbiinsaa guuruun eegaluu ishee fi kaffaltiin inni jalqabaa qabatamaan baankii biyyaalessaa Iraan keessatti galii ta'uusaa mirkaneessee jira. Kun asaa siyaasaa osoo hin taane gochaa qabatamaa diinaa dirreerraa baqachiisuudha. Tarkaanfiin kun gochaa dinagdee idilee miti, murtii dhugaa qabatamaa diina irratti fe'uudha. Iraan Hulaa Hormuz isaa dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u kana madda galiittiin kasaaraa uggura Ameerikaa ofirraa dhiqxuun taasistee jirti. Wanti hunda caalaa Waashingitaniin qaanessuu fi dallansiisuu ammoo Iraan gibira kana doolaara Ameerikaatiin osoo hin taane maallaqa ofii isheetiin riyaalii Iraaniitiin kaffalchiisaa jiraachuu isheeti. Kunis dhaabbileen daldalaa fi doonii addunyaa diigumsaa olaantummaa doolaaraa akka fudhatanii fi dirqamanii sirna faayinaansii Iraan isa Ameerikaan uggurte sana wajjin akka hojjetan isaan dirqisiisee jira. Gama biraatiin seerri Iraan hojiirra oolchite kun dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el akkasumas dooniiwwan biyyoota Iraan irratti uggura kaanii mootummaattiin Hulaa Hormuz kanarraan darbuu dhorkee jira. Tarkaanfii kanaan Iraan waggaattiin doolaara biiliyoona 10 hanga 15 walitti qabachuuf karoorfattee jirti. Maallaqni kun dinagdee Iraan isa ukkaamameef oksijiinii yoo ta'u, daldalli boba'aa addunyaa immoo saanduqa Iraan guutuu irratti rarra'ee akka hafu taasisee jira. Har'a Iraan furtuu dinagdee addunyaa harka isheetti galfattee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp amma filannoo hadhaawaa lama qofa gidduutti dhiphataa jira. Filannoon inni duraa gibira Iraan kana liqimsee birmadummaa Iraan Hulaa Hormuz irratti qabdu amanee fudhachuu fi addunyaa duratti of salphisuudha. Filannoon inni lammaffaan ammoo Hulaa Hormuz humnaan banuuf waraana guutuu banuudha. Kun ammoo addunyaa dhiphina enerjii fi boba'aa kanaan dura argameen beekne keessa galcha. Addunyaan ammaa gaaffii guddaa tokko eegaa jirti. Dhaabbileen daldalaa idila addunyaa miidhaa waraanaa fi qarqara bishaanii irra ooluuf jecha gibira Iraan gaafattee kana kafaluuf ni jilbeenfatu moo? Tarkaanfiin Iraan kun sababa Tiraamp dhoksee eeggachaa ture kan saatii xumuraa waraana guddichaa itti labsu ta'a. Galaanni Hulaa Hormuz har'a daldalaan osoo hin taane murtii sibiilaa kutannoo fi ija jabeenyaa Iraaniin ukkaamee jira. Ameerikaan bishaan irra dhaabbattee yeroo dhiphattu Iraan ammoo kellaa ijaarrattee diina ishee doolaaraa fi sodaan adabaa jirti. Gaazexaan Biriteen beekamaan The Guardian haala amma deemaa jiru kana yeroo ibsu waraanni kun hin dhaabbanne iddoo fi bifa jijjiirrati. Waraanni qawwee fi misaayila lafarraa amma gara dippiloomaasii doonii waraanaatti ce'ee jira. Hulaan Hormuz inni ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaati. Dirree waraanaa isa hunda caalaa xaxamaa kan Ameerikaa fi Iraan qormaata irree itti geggeessaa jiran ta'ee jira. Akka gaazexaa kanaatti madaaliin waraanaa bishaan gubbaa kanaa tooftaa faallaa lama irratti hundaa'a. Gama tokkoon Ameerikaan gura galaanaa jabaa kaa'uun boba'aan Iraan akka biyyaa hin baane hudhuun kanaanis dinagdee Iraan lamsheessuun mootummaa jilbeenfachiisuun yaadee socho'aa jira. Xiinxaltoonni Waashingitan tokko tokko hirkattummaan Iraan boba'aa irratti qabdu lafee laafaa isheeti jedhanii tamanu. Gama kaaniin ammoo Iraan teessuma lafaa fi bishaanii isheetiin fayyadamte. Dooniiwwan daldalaa adamsuu fi dhiphisuun dinagdee addunyaa ukkaamsuu fi hudhuu nan danda'a jechuun ofitti amanamummaa ishee addunyaatti agarsiisaa jirti jedha gaazexaan kun. Garuu uggurri Ameerikaa kun dhugumatti Iraaniin hudhee jira gaaffii jedhuuf ragaaleen lafarraa ba'aa jiran peentaagoniin qaanessaa jiru jedha The Guardian. Dhaabbanni hordoffii dooniiwwanii Vortexam akka saaxiletti uggurri Ameerikaa kun qaawwa guddaa qaba. Dooniiwwan Iraan wajjin hidhata qaban yoo xiqqaate 34 ta'an ija waraana Ameerikaa jalaa suuta mucucaatanii ba'uun boba'aa gurguratanii doolaara biiliyoonaan walitti qabachaa jiru. Kunis waan tokko ifa godha. Ameerikaan Iraaniif baasii dabalataaf dhiphina uumuu dandeesseetti ta'a. Garuu gootummaatti ishee adda Kutuufi ulaa dinagdee ishee cufuu hin dandeenye. Iraan marii nagaatiif ta'uu diduun ishee gora keessan dura kaasuu qabdu jechuun mormuun ishee dandeettii of danda'uu isheetti akka amantu ragaa ba'a jedha The Guardian. Wanti waraana kanaan adda taasisu dhukkubni isaa Baha Giddu-galeessaa qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa gubaa jiraachuu isaati. Iraan Hulaa Hormuz irratti dhiibbaa gochuun ishee gatiin boba'aa baarmiila tokkoof doolaara 100 akka darbu taasisee jira. Xiyyaaronni daldalaa balali'aa jiru. Gatiin meeshaalee samii tuqaa jira. Awurooppaan dhiphina dinagdee keessa seentee jirti. Wanti hunda caalaa Tiraamp dhiphisu garuu dhimma filattoota Ameerikaati. Iraan gatiin boba'aa dabaluun isaa filattoota Ameerikaa aarsaa akka jiru sirriitti beekti. Kanaafuu Iraan waraana kana gara filannoo Ameerikaatti fiduun Tiraampiin karaa dinagdeetiin adabaa jirti. Iraan asirratti hin dhaabbanne dorsiisa ishee gara sadarkaa qiyaamaatti ceesisaa jirti. Ajajaan eegduu warraaqsaa Jeneraal Majiid Musaawiin biyyoota Arabaa ollaa jiran akeekkachiisee jira. Yoo Ameerikaa gargaartan bu'uuraaleen boba'aa keessan nagaa hin argatan.
Wanti kana caalaam addunyaa naasisee garuu akeekkachiisaa dhaabbanni oduu tasniim dabarsedha. Iraan keebilee Intarneetii galaana jalaa Hulaa Hormuz jala darban Kutuuf dandeettii akka qabdu himtee jirti. Yoo kun ta'e Baha Giddu-galeessaa fi kutaalee addunyaa biroo dukkana dijitaalaa keessa lixu. Kun dinagdee fi quunnamtii addunyaa seekondii muraasa keessatti duubatti deebisa. Walumaa galatti Waashingitanii fi Teheraan gidduutti waraanni Hulaa Hormuz tapha eeggannoo fi obsa yeroo dheeraa ta'ee jira. Lamaan isaanii yeroo nuuf hojjeta jedhanii tamanu. Ameerikaan gurri kiyya suutaan Iraanin jilbeenfachiisa jetti. Iraan ammoo dhiibbaan dinagdee addunyaa fi sodaan qaala'insa jireenyaa dhumarratti Tiraampiin harka kennachiisa jechuun eegdi. Bishaan Hulaa Hormuz amma tasgabbaa'aa fakkaatu malee jala isaatiin wal'aansoo leencotaa madaalii addunyaa guutummaatti raasaa jira jedha The Guardian. Waraanni Guraandhala 28 eegalee meeshaan doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu itti dhangalee dhugumatti Iraanin harka kuteera gaaffii jedhuuf gaazexaan Israa'el Times of Israel fi miidiyaan Ameerikaa CBS News dhagaa basaasaa waraanaa waabeeffachuun dhugaadhaaf dhiphinaam hooggantoota waraanaa saaxilanii jiru. Madaaliin waraanaa kun mo'ichaam olaanaa osoo hin taane sodaa boruu dhalchee darbee jira. Meerregaa waraanaa warra dhiyaa dhoksuu barbaadu kanaam gadi fageenyaan hantiin xallu. Akka ragaa basaasaa waraana Israa'elitti Iraan waraana kana duraa misaayilota baalaastikii 2500 qabdi turte. Erga ibiddi amma kanaa xiyyaara ammayyaawaatiin irratti roobee booda Iraan ammallee misaayilota baalaastikii gurguddoo 1000 ol guutummaatti nagaa ta'an harkatti hambifattee jirti. Kun lakkoofsa salphaa miti jedha gaazexaan Times of Israel. Miidiyaan Ameerikaa CBS News dabalataan akka saaxileetti yeroo dhukaasa dhaabbeen Ebla jalqabaa irratti eegalu kuufamni misaayilaa Iraaniif sirni furguggisaa ishee walakkaan guutummaatti qophii lolaa irra ture. Wanti caalaatti onnee jeneraalota Israa'el cabsee raba isaan dhorkaa jiru garuu sodaa of haaromsuu Iraaniiti. Israa'el osoo waraana kana banuu baannee Iraan waggaa tokkoo fi walakkaa keessatti misaayilota 8,000 oomishtee nu barbadeessitu turte jechuun duula isheetiif sababa keessi. Israa'el warshaalee ijaarsaa meeshaa waraanaa Iraan rukunneera jettus qondaaltonni waraanaa Israa'el ofii isaaniitiin dhugaa tokko amananii jiru. Iraan dandeettii oomishaa ishee hatattamaan deebistee ijaaruuf saffisa ajaa'ibaa qabdi. Iraan biyya meeshaa alaa bitattu qofa osoo hin taane ofii isheetii oomishtuu waan taateef yeroo gabaabaa keessatti kuufama ishee iddootti deebisuu akka dandeessu dinniyyuu shakkii hin qabu. Tarsiimoon Iraan inni lafa jalaa waraanaa ammayyaawaa dhiyaa aanis illee dhagaa kanaan caalaatti mirkanaa'ee jira. Israa'el konkolaattota furguggisaa misaayilaa 470 keessaa 160 ta'an hojiin ala gooneerra jetti garuu akkamitti 200 kallattii yeroo rukutaman 80 garuu kan hojiin ala ta'an afaan holqa lafa jalaa waan boombiidhaan cufamaniif qofadha. Konkolaataan sirriitti nagaadhaan holqa jala taa'ee jira. Kanaafuu meeshaan Iraan guutummaatti hin banne yeroof dhokoteera yookaan ittifameera malee. Dabalataanis waraana galaanaa irratti Iraan injifannoo dhokotaa galmeessitee jirti. Ameerikaan ofuma isheetii akka amanteetti humna doonii saffisaa eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan keessaa 160 guutummaatti nagaa ta'ee jira. Kunis Iraan amma Hulaa Hormuz keessatti sochii dooniiwwan daldalaa fi waraanaa to'achuun akkasumas tuuta kanniisaa fayyadamtee diinaa dabuu akka dandeessu mirkaneessee jira. Walumaa galatti waraanni xiyyaaraa fi misaayilaa kun Iraanin guutummaatti hin eegsifne. Kaayyoon Ameerikaa fi Israa'el sagantaa niwukileeraa balleessuu misaayila barbadeessuu fi sirna mootummaa jijjiiruu ture garuu sadanuu hin milkoofne. Iraan amma akkuma leenca madaa'im yeroo dhukaasa dhaabbii kanaaf fayyadamtee madaa ishee wal'aannachaa irree ishee sibiilaa deebistee ijaaraa jirti. Tel Aviv fi Waashingiten injifanneerra jedhanii yeroo olola miidiyaa afuufan qalbii isaanii keessatti garuu Iraan yoo misaayila 1000 harkatti hafe sana akka itti roobsitu sodaachaa dhiphinaan jiraachaa jiru. Waraanni dhukaasaa yeroof dhaabbatus waraanni sodaa fi dorgommii ijaarsaa ammas bifa haaraan Baha Giddu-galeessaatti bobee itti fufee jira. Abbanni basaasaa Israa'el inni beekamaan Netizivnet dhugaadhaa fi abjuunaasisaa Tel Avivin hirribaa dhorkee fatti saaxilee jira. Baha Giddu-galeessaa inni waggoota dheeraaf ajajaa fi hirkattummaa Ameerikaa jala ture har'aa hidhaa sibiilaa sana kutuun gamtaa waraanaa Afran isa hunda caalaa sodaachisaa fi jabaatee ijaarrachaa jira. Gamtaan kun utubaawwan gurguddoo Afran Saud Arabiyaa, Masrii, Turkii fi Paakistaan of keessatti hammatee jira. Wanti haala kana caalaatti addunyaan asisee fi onnee Israa'el cabsee dhugoomuu yaadama boombii niwukileeraa Islaamaatiin waggoota dheeraaf waraqaa fi haasaarraa qofa kan ture yaadamni kun har'a murtii istiraatejii qabatamaatti jijjiiramee jira. Paakistaan biyya Islaamaa addunyaarraa meeshaa niwukileeraa guutuu qabdu tokkittiin waliigaltee waraanaa dhoksaa fi cimaa ta'e Saudii wajjin mallatteessitee jirti. Kana jechuun misaayilonni baalaastikii niwukileeraa baatan kanneen Paakistaan Xiinsrii jedhaman yeroo rakkoo fi barbaachisummaatiin kallattiin eegumsa Saud Arabiyaatiif ajaja jalatti dhiyaatu jechuudha. Tarkaanfiin kun madaalli sodaa haaraa uumuun fitulummaa niwukileeraa Israa'el daaraa godhee akkasumas dhiibbaa fi babal'ina Israa'el naannicha keessatti guutummaatti dheedhaabam.
waliigalteen kun haasaa afaanii qofa miti inni seera waraanaa isa hunda caalaa qabateedha. Fulbaana bara 2025 keessa yeroo waliigalteen ittisaa kun mallattaa'u keewwata addaa tokko kan akkuma keewwata shanaffaaniitu of keessatti qabatee jira. Innis biyya tokko irratti haleellaan banamu biyya lammaffaa irratti akka waraana labsuutti lakkaa'ama kan jedhudha. Dhugaan kun waraqaarraa gara hojiitti jijjiiramuu isaa addunyaarraa ijaan argitee jirti. Baatiin Ebla kana keessa xiyyaaronni waraanaa fi sirnoonni ittisaa qilleensaa Paakistaan dachee Saawudii seenuun qubachuu eegalanii jiru. Gamtaan kun biyya kiyya ofuma kiyyaan eeggadhaa kan jedhu lafa kaa'uun Ameerikaan madaallii naannichaa keessatti iddoo akka hin qabaanne godhee jira. Gama teekinooloojii fi meeshaa waraanaatiin yeroo ilaallu gamtaan Afran kun bineensa waraanaa morkataa hin qabnedha. Paakistaan niwukileeraa fi humna namaa yeroo dhiyeessitu Saawudiin maallaqaa, Masriin ammoo humna lafoo isa guddicha dhiyeessiti. Wanti caalaatti diina maraachuu garuu teekinooloojii Turkiiti. Xiyyaarri waraanaa dhaloota shanaffaa kan Turkii kaan jedhamuu fi dirooniiwwan ammayyaawaa warri addunyaa raasan harka gamtaa kanaatti yeroo makaman tuusni kun humna waraanaa fi teekinooloojii Baha Giddu-galeessaa isa guddichaa fi sodaachisaa akka ta'u isa taasisanii jiru. Israa'el amma booda xiyyaara ishee kaastee samii biyyoota arabaarraa akka barbaadde taphachuu hin dandeessu. Harki ishee gamtaa kanaan hidhamee jira jedha. Siyaasaanis gamtaan kun ejjennoo sibiilaa qabatee jira. Saa'udiin ija jabeenyaan Falastiin biyya walabaa taatee yoo hundoofte malee Israa'el wajjin nagaa buusuun gonkumaa hin jiru jechuun inaaf balbala cuftee jirti. Ufaatiin Israa'el asirratti ifa baam. Gama biraan uumamni gamtaa kana naannoo Baha Giddu-galeessaa qofa osoo hin taane addunyaatti bitaa galee jira. Hindiin diinni Paakistaanii fi Imaareetiin ammoo jijjiirama kaartaa dippiloomaasii fi waraana kanaan dhiphinaa fi sodaa guddaa keessa galanii jiru. Walumaa galatti addunyaan har'aa gaaffii tokkoof deebii dhabdee jirti. Gaachani niwukileeraa Paakistaanii fi gamtaan biyyoota Afran kanaa dhugumatti waraana Baha Giddu-galeessaa kana tasgabbeesseera moo obomboleettii waraanaa isa xumuraa fi dhumaa addunyaatiif daandii saaqaa jira. Deebiin isaa wanta lafarraa deemaa jiru keessa jira. Ameerikaan iddoo dhabaa Israa'el kiyyoo keessa galaa madaalliin humna haaraan dhiigaa fi teekinooloojiin utubame addunyaa bafaaraan bocee fuulduratti tarkaanfataa jira. Seenaan dhala namaa amma boqonnaa haarawaa kan of tuulummaa dhiyaa itti awwaalamuu fi humni ba'aa itti dagaagu keessaa seenee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.